caamsaa 4,2026 oduu Sibunee Turkii kana isin biraan geenya. Boostwaanaan Afrikaa kibbaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuuf handeema jette. Pirezidaantiin Boostwaanaa Duumaa Bookoo jibbiinsa biyyoota alaa lammiilee Boostwaanaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatan irratti raawwatamaa jiru irratti labsii yeroo hatattamaa biyya isaanii labsan. Ibsa isaaniinis murteewwan gurguddoo pirezidaantichaan darban keessa mootummaan Boostwaanaa daangaa Afrikaa kibbaa waliin qabdu mara hatattamaan akka cuftu ajaju humna ibsaa Afrikaa kibbaatti naannolee adda addaatti ergamaa ture akka addaan citu gochuudha. Tarkaanfiin sun Afrikaa kibbaa kan amma dura hanqinaan isaa waliin rakkataa jirtuuf murtii rifaasisaa ta'ee dhufeera. Lammiileen Boostwaanaa Afrikaa kibbaa hundi dafanii gara biyya isaaniitti akka deebi'an waamicha taasisaniiru. Pirezidaanti Duumaa Bookoon haasaa isaanii keessatti Afrikaan kibbaa qabsoo apartaayidii irratti Boostwaanaaf gumaacha seenaa qabeessa taasifte yaadataniiru. Roorroo mo'achuuf ibsin gargaarree har'a garuu ijoolleen keenya dachee keessan keessatti salphifamaa jiru jechuun pirezidaantichi muffii qaban ibsataniiru. Murteen sun hariiroo biyyoota ollaa lamaan hammeessuu mala jedhamee sodaatamaa jira. Chaayinaan waliigaltee Tiraamp dura US'if akeekkachiisa kennuun dhaga'ame. Yaa'ii Xi Jinping fi Doonaald Tiraamp gidduutti caamsaa 14 haga 15tti gaggeeffamu dura Chaayinaan akeekkachiisa cimaa US'if kennitee jirti. Taayiwaan hariiroo biyyoota lamaanii keessatti qabxii wal dhabdee baay'ee miira qabeessa ta'uu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Wang Yi ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyootti akka himanitti Taayiwaan dantaa biyyaalessaa ijoo Chaayinaa fi bakka guddaa hariiroo Chaayinaa fi Ameerikaa haalaan miidhuu danda'udha. Beijing Waashingteen waadaa galtee kabajuu fi karaa sirrii akka filattu gaafataniiru. Yeroo daawwannaa Tiraamp Chaayinaatti tasgabbii dadhaboo ta'e eeguu fi marii sadarkaa olaanaaf qophaa'u akka barbaachisu cimsanii dubbataniiru. Chaayinaan deeggarsa waraanaa Ameerikaa Taayiwaanii fi dhiibbaa addunyaa guddataa jiru cimsitee mormuu itti fuftee dhimmicha irratti dogoggorri kamiyyuu hariiroo waliigalaa kana miidhuu akka danda'u akeekkachiifteetti. Biyyoonni olaanoo lamaan yeroodhaaf waraana daldalaa isaanii adda kutuun waldhabdee dabalaa dhufe waliin wallaansoo qabaa kan jiran yoo ta'u marii sana irratti garuu waa'ee baha jiddu galeessaa irratti mari'ataniiru. Walga'iin yaa'ii dhufu sun dorgommii tarsimoo biyyoota lamaanii to'achuu yookaan gara waldhabdee ifaatti guddachuu danda'uu fi dhiisuusaa kan qoratu ta'a. Dhumarratti dooniin boba'aa feetee handaara galaana Yemenitti argamte humnaan gara Somaaliyaatti fudhatamte. Saamtonni galaanarraa doonii boba'aa feetee handaara galaanaa Yemen irraa butuun gara Somaaliyaatti geessu maddeen nageenyaa himuun gabaafame. Eegdonni handaara galaanaa Yemen doonii MT Eruka jedhamtu butamuun gara Somaaliyaa akka geeffamte himaniiru. Maddeen nageenyaa Somaaliyaa buufata Qaanaatti dhiyaattee kan argamtu galoon galaana Adan harka saamtota galaanarraa keessa galee jira jedhan. Qondaaltonni nageenyaa sadii Puntland irraa yaada BBC'f kennaniin saamtonni galaanarraa magaalaa galoo galaana Adan irratti argamtu qondaalaa gadhiisanii ba'uu ibsan. Saamtonni galaanarraa torban duras doonii Honor 25 jedhamtu butanii miliqsanii turan. Sun ta'ee guyyaa 10 keessatti amma immoo doonii boba'aa feetee humnaan fudhatan. Naannawaa galoo galaana Adanitti yeroo torban lama gadi ta'u keessatti dooniiwwan boba'aa fe'an lama dhabamaniiru. Dooniin Honor 25 jedhamtu boba'aa baarmeelii 18,500 feetee gara Moqaadishootti imalaa turte. Dooniin MT Eruka butamuun miliqfamuuf dura wayita yabalaa turte. Alaabaa biyya Lixa Afrikaa Toogoo mirmirsaa turte. Dooniin sun sanbata ganama keessa naannoo sa'aatii 5tti hidhattootaan to'atamuu qondaalli nageenyaa himaniiru. Ergasii dooniin sun galoo galaana Adan kan Yemanii fi Somaaliyaa gidduutti argamu keessa yabalaa gara daangaa galaana Somaaliyaatti seente. Achumaan dhabamte. Opereeshiniin geejjibaa galaanaa UKMTO jimaata darbe akka ibsetti qaamoleen hidhatan bidiruuwwan saffisoo ta'aniin gara doonii daangaa Yemen iddoo Al-Mukaala jedhamutti dhiyaattee argamtutti yabalaa turan. Aangaa'onni nageenyaa garaagaraa sadii akka jedhanitti qaamoleen hidhatan sunneen magaalaa qurxummeessuu kiyyeessuun beekamtu cululaa irraa ka'an. Gaalaan sun bakka saamtonni galaanarraa doonii MT Eruka jedhamtu to'achuuf deeman irraa kiiloomeetira 209 fagaatti. Gochi qaamolee dooniiwwan lamaan butan sunneen handaara galaana Somaaliyaatti saamicha galaanarraa hammaataa dhufeef agarsiistuu guddaadha. Dooniin MT Eruka jedhamtu amma butamte kana waliin lakkoofsi dooniiwwan torban lama keessatti butamanii 4 ta'uu isaati. Aangaa'onni Somaaliyaa akkasumas humnoonni galaanarraa Awurooppaa European Union Naval Force kan saamicha galaanarraa Somaaliyaa ittisuu irratti hojjetu hanga yoona dhimma butamuu dooniiwwan lameenii irratti homaa hin jenne. Saamicha galaanarraa bara 2011 booda
hir'ataa dhufus bara 2023 hidhattoonni Huutii dooniiwwan galoo galaana Adenii fi galaana Diimaarra yabalan irratti haleellaa raawwachuu eegaluu booda deebi'ee hammaateera. Humnoonni galaanaa idil addunyaa hedduun haleellaa Huutii qolachuutti wayita xiyyeeffannaa isaanii deebisan saamtonni galaanarraa qaawwaa argatan itti fayyadamuun dooniiwwan butuu eegalan. Saamicha galaanarraa geggeeffamaa jiru kan namoonni hedduun yaadanii olitti hammaataa akka ta'e maddoonni gabaasaniiru.